Gooftaan Yesuus du'a mo'ee kabaja mirgaa. Sejiraata warra du'an keessa maaliif barbaaddu? Kun jecha ergamaa Waaqayyooti. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf Addaamii dhaneedhaadhaa baasuuf, Addaamiin salphina keessaa baasuuf, dhala namaa gabrummaa diiyaabiloosiin jala jiru gara bilisummaatti ceesisuuf, bitaa warra turan gara mirgaatti kufanii warra kaanis kaasuudhaaf teessoo isaa kabajaatiif teessoo isaa olaanaarraa gadi bu'ee foon giiftii keenya dubaroo Maariyaamii uffatee addunyaa kanarra deddeebi'ee yeroonni ajaa'iba adda addaa godhuu fi yeroonni dhala namaa fayyisuu dhukkuba foonii warra qabanii ajaa'iba isaatiin dhukkuba lubbuu yookaas hafuuraa warra qaban immoo barumsa isaatiiraan fayyisuu tureera. Jecha abboota keenyaatiinis Waaqayyo addunyaa kana ogummaan ittiin uume caalaa ogummaan ittiin fayyisetu caala jedhanii abbootiin akkuma dubbatan beektota hayyooti mana amantaa keenya. Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf waa guddaa godheera, waan hundumaa dabarseera. Kanaaf Yihuudooti gochaa isaatii barumsa isaatii hinaafaniitii akka dabarsanii du'atti kennanii fi akka addunyaa kanarraa yaadannoo maqaan isaas akka inni badu akka inni du'us haala mijaa'aa barbaadaa turanii, haala mijaa'aa utuu barbaadanii namni isaan argatanii barattoota 12 keessaa Yihuudaa argatanii, Yihuudaa wajjin haala mijataa yeroo argamutti akka dabarsee isaaniif kennuuf qarshii 30 walii galanii, qarshii 30 walii galuun fayyisuu Kiristoos gurguramuun isaas fayyisuu Kiristoosiin booddeetti hambisu sababisaa Yoosef obboleessa isaatiin Gibxitti gurguramuun kabajaa fi kaayyoo Waaqayyo isaaf qabu, ulfina Waaqayyo isaaf qabu karaatti hambisne. Kanaaf fayyisuu Kiristoosiin waaqummaa isaa booddeetti wanti hambisu gonkumaa hin turre. Kanaaf jecha hojii fayyisuun hojjetu kanarratti hinaafaniiti. Har'as addunyaa kana keessatti rakkoo guddaan rakkoo hinaaffaati, rakkoo hammeenyaati. Kanaaf hammeenyaafis hinaaffaadhaafis kan booddeetti hin jenne kan hin boqonne Yihuudooti gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hinaaffaadhaan akka inni du'uu fi akka inni du'a dhiifama qabneef du'uu fi fannoo araara hin qabne yookaas dhiifama hin qabne akka inni fannifamu itti murteessanii guyyaa jimaataa jaalala namootaatiif jecha du'ee Addaamiin fayyisuu inni dhufe gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos muka gogaatti fannisanii waltajjiin bilisummaa keenyaa kan itti labsame, kabaji keenya kan itti labsame, waltajjii araaraa ta'ee fannoon gaafa sana fannifamuu isaatiin nuuf eebbifameera. Abbaa Hiriyaaqoos qiddaasii isaatiin akkuma jedhu jaalallee ilma Waaqayyoo samiidhaa gadi buuste hamma du'aattis isa geessiste akkuma inni jedhu jaalala addunyaatiif jaalala sanyii Addaamiif jecha kana hundumaa raawwateera. Waaqayyo jechuun dhugaadha. Kiristoos innumti dhugaadha. Yihuudoonni dhugaa kana awwaalan, namootis abbootiin keenya akkasumatti higga libboonaa sadan seera lapheetiin dhugaan ilma Waaqayyoo akkuma jedhan macaafi qulqulluunis ilmi namaa dhugaa akka ta'e dhugaa ni ba'a waan ta'eedhaaf Yihuudooti dhugaa kana awwaalanii dhagaarra tuulanii chaappaa isaatiin niitiin mallatteessanii biraa galani. Tarii dhugaan awwaalame kun awwaala kan ofirraa hin diiguu laata akka isaan yaadanitti guyyaa sadaffaattis gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos awwaala narraa diigaa, kafana narraa hiikaa, dhagaa narraa fonqolchaatu hin jedhin
kafana ofirraa hiikee humna waaqummaa isaatiin du'a moo'ee awwaala diigee dhagaa ofirraa galagalcheetii ka'ee ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u bara baraan. Kanaaf yeroo kanatti warri awwaala eeganiin kukkufanii faarsaa Daawit 77 irratti akkuma jedhu Waaqayyos akka nama irribaa ka'u akka nama jabaa daadhii wayiniitiin machaa'eeti du'a keessaa ka'e akkuma jedhu raajii dubbatame akka raawwatamuufis gooftaan keenya du'a moo'ee ka'e Yihuudootiin ka'a jedhanii yaadne ture akka inni ka'u sin barbaadan turan. Kanaaf warri awwaala eegan biraa kukkufanii gararraas gajjallaa garaa garasis kan jiranii ergamoonni isaan hin argine galataa fi dachee sana yeroo golboobanii fiiganii dhaqanii naanii Yihuudootatti himanii eegdoti innoo ka'eera hin jiru jennaan Yihuudooti wayyaa isaanii baqassanii hin jeeqamanii dhugaatu mo'e waan ta'eef dhugaa isaan awwaalantu ka'e waan ta'eedhaafi hin jeeqamanii wayyaa isaanii tarsaasanii. Dhugaan gaafa addunyaatti labsamu hin jeeqamu namooti baay'een hinaaffaa qabu waan ta'eedhaaf isaan gugguba waan ta'eef yoo dhugaan awwaalame yoo dhugaan bade malee hin jiraatan dhugaa gurguraniiru dhugaa ajjeesaniiru dhugaa awwaalaniiru dhugaa dhagaarra kaa'anii awwaalcha irra tuulanii yookaas dhagaarra tuulaniiru waan ta'eef akka inni ka'u hin barbaadan dhaga'uu isaayyuu hin barbaadan turan. Yihuudooti maal jedhanii warra eegdota awwaalaa yookaas cifiroota isaaniitiin maal jedhanii hin ka'e jettanii hin dubbatinaa waqeeta 400 isinii ilaannaati. Nuyi rafneetoo jirru halkan barattoota isaa dhufanii hatanii fudhatan jedhaa malee hin ka'e jettanii hin dubbatinaa jedhan. Warri dhugaa hin qabne birriidhaan nama bitu. Warri dhugaan hirka hin jirre warri dhugaa ganan warri dhugaa gurguran warri dhugaa ganan dhugaas warri hin qabne birriidhaan nama bitu. Namni dhugaa qabatu immoo dhugaa'uma isaa qabatee deema. Sobduun soba jaallatte jedhanii labsu garuu sobaan immoo birriidhaan nama bitu. Waan dhugaa hin qabneef waan bu'uura hin qabneef booddee isaanii sobii tuulamee sobii muudamee waan jiruufi sobaan waan deemaniif soba kaadaniiru soba gananiiru waan ta'eef birriidhaan nama bitu birriidhaan nama sun matta'a kanan sii kennaatii ati labsii akkasii dabarsi. Birriin sii kennaatii olola akkasii namootaaf dabarsi. Ati immoo kaayyoo koo deeggere jedhanii birriidhaan nama bitu. Saba Waaqa hundumti keessan luboonni hundumtunuu amantoonni hundumtuu biyya alaaf biyya keessa kan jirtan baga du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha abbootiin akkuma jedhan sobaan hin gowwoomsaminaa. Matta'aan kan inni calqabe yeroma kana calqabe isaanis hojii abbaa isaaniirraa baratanitti hojjetu. Kanaaf warra jiran yookaas isa jiraataa du'aa keessan barbaadinaa innoo addanan jiru ka'eera akkuma ergamoonni jedhanii kaayyoon sinodosii Oromiyaatii fi teessoo Phexros seenaa badu keessaaf kaayyoo badu keessa barbaadanii gara sanatti dabaluun hin danda'amu. Hamma dhalooti kun jirutti kaayyoon kun kaayyoo jiraataa kaayyoo fiixaan ba'u kaayyoo amantaa keessatti uummata gabroome kana bilisa baasudha waan ta'eedhaaf isa badutti dabaluun hin danda'amu. Isa booddeetti hafuutti dabaluun hin danda'amu. Isa beela'uutti dabaluun hin danda'amu. Isa hidhamutti dabaluun hin barbaadamu jechuudha. Walumaa gala kun hin danda'amus soba waan ta'eedhaaf jarri kunis maal jedhani yeroo nuti hidhamne kaayyoo dhugaatiif hidhamana malee namni sobaaf hin hidhamu. Hidhamuudhumti keenya dararamuumti keenya beela'uun keenya maqaa baduun keenya mataansaa kaayyoon nuti irra jiru dhugaa ta'uusaa mirkaneessa. Warri kaan immoo kaayyoo dhugaa cilaatti dibanii nama dhugaa of godhanii waltajjiirra dhaabbatanii isaan badaniiru. Isaanoo mana hidhaa keessaa kanaan booddee hin baane waa'een isaanii raawwatameera jedhanii sagaleessa uummata labsan. Akkuma Yihuudotaa immoo maal jedhanii birriidhaaf matta'a waan adda addaa kana fuudhanii nama fuulduratti ba'anii kanan isinii godha jedhanii afaan isaanii minyeeffachuudhaaf afaan isaanii dhadhaa dibatanii damma dibatanii maal jedhanii isaanoo mallatteessanii ba'anii qoobii isaanii lafa kaa'aniiru. Kanaan booddee afaan isaaniis hin dubbatu qoobiin isaaniis irraa ba'ee qullaa ta'aniiru waan nyaatanis dhabaniiru jedhanii nurratti dubbatan hamattoonni sobdoonni raacitiin Yihuudotaa raacitiin Fariisotaa jechuudha. Hojii isaaniitu jechisiisa waan ta'eedhaaf
Uummata kana tajaajiluun immoo fooniin guddachuu hin barbaachisu dirqama furdadhee an arba ta'uu hin qabu. Dirqama furdadhee kuntaala fakkaachuu hin qabu. Madaalii miti kun. Madaaliin uummata ittiin tajaajilan beekumsaa fi hubannoo dhugaadhaa fi kallattii dhugaa qabatanii uummata kana tajaajiluudhaaf maleessaati guddina fooniitiin miti kan namni madaalamu. Waan nyaannu dhabne jennee isaanitti ni manne nuti. Qullaa taane jennee isaanitti ni manne nuti. Mootummaan askeemaa keenya nurraa fuudhe jennee yoomi manne nuti. Uummata kanaaf mootummaa walirraa walitti naquudhaaf jechatu abbootii shanan irraa, abbootii sinodosii irraa, abbootii teessoo Phexrosiin hundeessan irraa qoobiin irraa baheera, mootummaan irraa baaseera, qullaa ta'aniiru, waan nyaatanis dhabaniiru, mootummaan isaan mallatteesseeradhan. Dhiibbaa akkasii mootummaan nurraan hin geenye nuyi. Sobanii uummata kana hunkuruudhaaf, uummata kana waliin dha'uudhaaf waanuma inni samiirraa gad darbatame sun hojjetu umuriidhumaan wal caalu maleessaa jarri kun jechuudha. Umurii duwwaadhaan wal caalu samiilla Mikaa'elaa jalaa sana samiirraa qulqullootaan ergamootaan wal lolee gad darbatame sana umuriimaan wal caalu malee isaan sana hojii akkasii hojjetu. Addana gaafa dhufa waan kan biraa haasa'u, achi gaafa dhaqan immoo waan kan biraa haasa'u jechuudha. Kanaaf nuti jirra warra bade keessatti nun eeginaa, warra booddeetti deebi'e keessatti nun eeginaa. Kaayyoon keenya jiraataadha. Dhalooti kun akkuma jiraatu kaayyoon kun jiraatee itti fufaa. Sobaniiti hidhamuun keenya dhugaadhaaf, hidhamuun keenya uummata kanaaf, hidhamuun keenya amantaadhaaf hidhamuun, dhugaadhaaf hidhamuun, wangeelaaf hidhamuun immoo har'a calqaba miti. Isaan iddootti lallabu seenaa qulqullootaa, seenaa bartootaa, seenaa wareegamtootaa. Eebba sanatu tarii nuti xiqqoota kana nu ga'e Waaqayyo nun tuffanne waan ta'eedhaaf. Uummata keenyas immoo gajjallaadhaan amma gararraatti dararamaa jiranis eebba abboota keenya duraatu ga'ee kaayyoo kanatti cimee uummati kun aarsaa kaffalaa jira malee karaa sobaatii fi karaa borbadu waan ta'eef akka hin taane addunyaan nuuf hubachuu qaba. Biyya keessa kan jirtanis biyya alaa kan jirtanis akkasitti nu hubachuutu isinirra jiraata. Dhugaan isa kanaa jechuu barbaadeen. Kanaaf badaniiru inni jedhamu kunoo nutoo jirra. Akkuma sila abbootiin ibsa isaanii irratti kaasanii ammas miidiyaatti baanee nuti kana gochaa jirra jennee nama dheessaa nama machaa hin jiraannu. Isaantu nama machaa jiraata. Nummoo callumannee dhaggeeffanna. Maaliif oduun isaaniitiif hojiin isaanii waliin fakkaatu waan ta'eedhaaf. Soba guddatu waan ta'eedhaaf. Nama hamachuu guddatu waan ta'eedhaaf. Uummata keessaa dhalanne keessatti nu hamachuun isaanii mataan isaanii gowwummaadha. Mukatti hirkisanii muka murani. Inni isaan itti nu hamatan sun, inni isaan itti nu hadheessan sun uummata sana beeku. Inni isaan waltajjiirra dhaabbatanii utuu hin sodaatin, utuu hin shakkin, namillee na dhagaa utuu hin jedhin sobaaf olola geggeessan suni hamma kana of wallaalan, hamma kana sammuu isaanii dhaban. Kanaafuu nuyi birrii hamma kana nyaannaa. Inni warri isin immoo abboota keenya jettan immoo waan nyaatan dhabanii beela'aa jiru jedhanii uummata keenya ittiin bocuun jirsu. Argatanii? Kanaaf isaan immoo akkamitti akka isaan deemaa jiran hin beekna waan ta'eef Waaqayyos beeka, namnis beeka waan ta'eedhaaf nuti akka miidiyaatti hin baane yeroo nuti mallatteessines hin jiru. Qoobii keenyas yeroo nuti lafa keenyas hin jiru. Qoobiin keenya kan uummata kanaati, kan saba bal'aa kanaati, kabaja biyya uummata kanaati. Akka isaanii mataa isaaniitiif hin muudamne nuti uummata kanaaf muudamne waan ta'eedhaaf kabaji uummata kanaa immoo nuyi lafatti gatamuun hin jiru. Lubbuu keenya dura laanna maleessaati. Qoobiin keenya, wayyaan keenya, caafii wayyaa keenyaatti hin bu'amu. Kana lubbuu keenya dura laanna. Saba kanaaf jennee waan kaaneef akka isaanii faayidaan nu jijjiiru, akka isaanii sobaan ololaan hin deemnu. Kanaafuu isa jiraataa du'aa keessan barbaadinaa akkuma jedhame kaayyoon uummata kana, kaayyoon sinodosii Oromiyaa, kaayyoon teessoo Phexros jiraataadha. Bara baraan jiraata. Amma dhalooti kun jirutti dhalootatti darba malee akka warri kaan sobaan wayyaa sobaatiin maranii, afaan sobaatiin maranii, dhagaa sobaa dhugaa kaayyoo kanaa irratti tuulan kana Waaqayyo immoo dhagaa sobaa, dhagaa hammeenyaa, dhagaa matta'aa isaan kaayyoo kana irra tuulanii dhugaa kana maqsanii inaaffaa fooniitiin ka'anii dhugaa kana awwaalan kana guyyaa tokko immoo gaafa dhugaan kun dhagaa isaan irra tuulan kana diigee ofirraa mancaase akkuma Yihoodotaa sammuu isaanii dhabuuf jiru. Akkuma Yihoodotaa jeeqamuudhaaf jiru. Kanayyuu sodaata akkas isaan godhan. Kanayyuu jeeqamuutu waan haasa'an isaan wallaalchisee sobaaf dhugaa waliin makanii uummata keessa facaasu sobanii. Maal dhannee nuti wayyaa isaanii qabne hin sobinaa nuu kunoo jirraa jechuun nurra jira nuti.
akka isaanii maraachuun nurra jira nuti moo foon guddinaa. Kanaafuu akka jedhan miti inni isaan olola geggeessan kan biraadha, dhugaan kan biraadha, sobii Yihuudootaa kan biraadha, dhugaan Waaqayyoo fi dhugaan saba Waaqayyoo immoo kan biraa, dhugaa kaayyoon kun qabatee jiru kan biraa waan ta'eedhaaf ergaa baga geessanii kana yeroo isiniif dabarsinu kaayyoo keessanitti cimaa, tokkummaa keessan jabaadhaa, karaa nagaatiin amantaa keessanitti jabaadhaa. Soba isaan olola isaan irratti geggeessan immoo akkuma qilleensaa, akka bubbee fi akka bomboleetti yookaas akka nama maraatiitti lakkaa'a. Maaliif namoota isaan matta'aa kennanii fi namoota isaan yookaan immoo waajjira isaanii keessa qacaramtooti isaanii jiru warri deemanii dibbee rukutaniif, warri garaa isaaniitiif faarfatee bulaa fi garaan bulaa akkuma warra gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duukaa yeroo bu'an biddeen nyaachuudhaaf ajaa'iba adda addaa ilaaluudhaaf garaa isaanii guuttachuuf duukaa bu'anitu warri garaadhaaf bulu gaafa fannoon jiran, gaafa jimaataan jiran, gaafa dhimmi garaa argamuuf, gaafa faayidaan taayitaan argamu immoo isaan malee isaati sabboonaan hin jiru, isaan malee tajaajilaan hin jiru, isaan malee nama biyya geggeessu beekee hin jiru. Warri kun immoo namuma isaan nyaachise faarsu, namuma isaan nyaachise leellisu, waanuma namni isaan nyaachise jedhi jedhu yoo abaluu du'eera jedhii dhaqii lallabedhani abaluu du'eera jedhu. Yoo abaluu immoo fayyeera jedhii dhaqii uummatatti midhaan immoo fayyeera abaluu dhaqii inni kaleessaa sobaa jedhu. Kanaafuu isaan birriidhaan gowwoomsamaniitu lakkii jedhu isaanis isumarraa fudhatanii abbaa sobaa abbaa isaaniirraa sanaa fudhataniitu hin jiru. Abbootiin koo abuna Iyyaasuun faan jiran, abuna Baluun faan jiran, isaanoo deebi'aniiru, isaanoo qoobii lafa kaa'aniiru, isaanoo akkaan dubbanne lammata akkan dubbanne kanatti akkan deebine mallatteessanii ba'aniiru jedhanii lulbuun. Hojiin kun hojii Yihuudootaa fakkaata. Ergama Yihuudootaa fakkaata. Wama nyaatan sanaaf dutu, bakka nyaatan sanaaf dutu malee iddoo dhugaarra hin jiran jechuudha. Kanaaf hojjetoota amantaa fakkaatanii, tajaajiltoota wangeelaa fakkaatanii, garaa isaanii kan tajaajilanii fi soba kan labsan dhugaa bukkeetti dhiisanii dhugaa kana beeku, akka nuti yakkamne beeku, akka nuti dhugaa qabnus beeku, akka nuti immoo qoobii keenya lafan keenyas beeku, akka nuti hojii hojjechaa jirrus beeku, akka teessoon kun teessoo cimaa, teessoo dhugaa ta'es immoo beeku. Isa dhiisanii garuu lafa waa nyaatan leellisu, lafa waa nyaatan faarsu. Lakkii uummata kana wayyaa, lakkii dhugaa uummata kanaa wayyaa, lakkii kaayyoo uummata kanaa wayyaa. Isaan iyyuu deebi'anii akka isaan qalbii jijjiirratanii garaa isaaniirraa gara lubbuu isaaniitti, sobaa gara dhugaatti warra irraa nyaatan leellisuu mannaa gara uummata kana tajaajiluuf, uummata kana kabajuutti akka isaan deebi'an ergaa abbummaa keenya isaaniif dabarsina. Warri nyaatee leellisan, warri nyaatee faarfatan, warri garaa qubsatee lallabaan isaan wangeela tajaajilan garaa tajaajilu dhiisanii kaayyoo kana tajaajilan uummata kanaaf Waaqayyotu uummata kana uume, Waaqayyo uummata kana hin jaallata, Waaqayyo uummata kana hin kabaja. Uummata kana tajaajiluun immoo Waaqayyoon tajaajiluun, uummata kana bukkee dhaabbachuun, uummata kanaaf hojjechuun immoo Waaqayyoof hojjechuudha. Inni kaan garuu isa darbuudha kan lafarraati waan ta'eedhaaf isa darbuuf jettanii isan dabarre hin darbinaa. Gargaarsaan hin gowwoominaa. Biyyi keenya hiyyeessa miti, hiyyeessa simatee beeka malee, qubataa simatee beeka malee, isa mana dhabetti mana ijaaree isa daaree uwwisee beeka malee uummati keenya nyaataan hin gowwoomsamu, wayyaadhaan hin gowwoomsamu, tiishartiidhaan hin gowwoomsamu. Ilaa kunoo kanan sinii fidee dhufe. Abbaan keenya kan nuu godhaniidhaan miti uummati kan bulaa ture. Inniyyuu ol ergaa ture, namaaf ol ergee nama nyaachisaa ture inniyyuu. Akka nama ashaboodhaa fi waan nyaataa horii dura qabee horiidhaan hoolaa sossobuutti uummati kun sossobbii keessaa haa ba'u. Eeggattummaa keessaa haa ba'u. Irdaataa eeggachuu keessaa haa ba'u. Uummati kun gargaarsa kennaa ture malee isaati gargaarsa eeggachaa turre. Birrii lafa sabasabanii isa kaan birrii, isa kaan wayyaa, kanan isinii godhee nami kana godhe jira, Phaaphaasiin takkaa kana godhe jira jechuudhaan uummata Oromoof Oromiyaa gowwoomsuunii fi isa kanaan hin bita jechuun haga'u irraa raawwatu. Kanaan duras ergaa keenya isinii dabarsineerra waan ta'eedhaaf warri waa dhabdan immoo ilaa fannoo diimaatti galmaati. Warri gargaarsa barbaadan, warri tari amantaarraa adda kan ta'e, kaayyoo uummata kanarraa, kaayyoo Siinodoosii Oromiyaarraa adda kan ta'e ilaa kunoo qayi masqaliitti galmaa'u, ilaa kunoo mootummaa biratti galmaanii, hojii dhabaatti galmaanii mootummaadhaan hojii nuu kennii yookaan hojiitti immoo nu ijaarii hojjennee nyaachuu barbaannaa jedhaa malee mirga uummata kanaan dukkaneessinaa, kaayyoo uummata kanaa hin dukkaneessinaa, galma uummata kanaa duraa hin cufinaa.
faayidaan dhuunfaa keessanii waan argattaniif waan miindeffattaniif uummati kunis immoo miindeffamaa ta'uun irra jiraatu faayidaan keessan immoo faayidaa nama dhuunfaa malee faayidaa uummata kanaa ta'uu akka hin dandeenye irra deebinee mirkaneessinee isinitti mu barbaanna jechuun barbaada. Kan hubadhaa rakkoo dhuunfaa keessanii ilaa kunoo fannoo diimaatti galmaanii gargaarsa gaafachuudha mootummaan immoo gargaarsa gaafachuudha mootummaan hojii dhabaadhaaf hojii dhabaa qaba warra mana dhabeef mana qaba warra immoo lafa dhabeefis mootummaan lafa qaba waan ta'eedhaaf amantaa keessa gugatanii uummata kana burjaajessanii uummata kana gabrummaa keessatti hambisuudhaaf hojiin isin hojjettan gaaffii dhuunfaa keessanii deebi'e malee isintu hojii argate malee isintu miindaa argate malee uummati kun isa barbaadu hin arganne gaaffiin uummata kanaa deebi'eeran jedha gaaffii dhuunfaa keessanii deebi'e hojii argattan biddeen nyaattan garaa guuttattan marcuma argattan ilaa akka jedhaa oromeffasaa qubeesaa akkasitti sirreessaati dubbadhaa malee dhuunfaa namoota faayidaa namoota dhuunfaa uummata kanan fakkeessina uummati kun isiniin nama faayidaa nama taayitaa gochuudhaan miti kan qabsaa'aa jiruuf kan iyyaa jiruuf ofii isaatii gaaffii gaafate gaaffii misoomaa gaaffii bulchiisa gaarii gaaffii tajaajila qooqa isaatii gaaffii namummaa argachuudhaaf barbaada malee namni kun isiniin duwwaa hojiirra keeyatee deebi'uudhaan miti uummati kun kan barbaadu kanaaf akkasittiin hubadhaatii jecha keessan sirreeffadhaa isiniin jechuu barbaanna ayyaana kana ayyaana gaarii ayyaana eebbaa ayyaana tokkummaa ayyaana jaalalaa waaqayyo nuuf taasisu kan isa kanaan nu ga'e immoo ifa ol ba'uu isaatii fi akkasumas waggaa waggaan ayyaaneffatamu ifa du'aa ka'uu isaatiin isa dhufus akkuma kana ittiin nu ga'u jechuun barbaada kaayyoon kun kaayyoo dhugaatii du'aa keessan barbaadinaa hin du'u hin hidhamuu hidhamaa keessan barbaadinaa hin baduu warra bade keessan barbaadinaa hin jiraataatii isa barbadaa'e keessan barbaadinaa akka gowwootaa hin ta'inaa akka abshaalotaa ta'aatii hubadhaa isiniin jenna ayyaana gaarii uummanni keenya jabaadhaa amantaa keessaniif kaayyoo kanatti cimaa isiniin jenna galatoomaa ulfaadha.